Boleh soalnya? Naga. Kamu? Yurta. Iya. Yari. Gaaffii deebii osoo waliin geggeessuu barbaada. Kanaafuu dursamee maqaa kee barsiisiti waa'ee kee irraa. Maqaan koo Baabtaamuu Dabalaan jedhama. Karaa baradhu Haramaya Yuunivarsiitii. Koolleejjii CCI Dipaartimentii IT'dha. Waan nagaachuu barbaaddu nagaachuu dandeessu. Ayyee gaaffii waliigalaati kan si gaafadhu jiraannaawolojiidha. Gaaffii waliigalaa si gaafadha. Kanaaf osoo ati kilaasii barnoota daree Amaariffaa barachaa jirtu. Barsiiftuu Amaariffaa hojii manaa siif kenniti. Hojii manaa sana fuula meeqa akka ta'e hin beektu. Kanaafuu hojii manaa sana fuula meeqa akka irra jiru peejii meeqa akka jiru gaafachuuf Amaariffaan maal jettee fayyadamta? Amaariffaan maal jettee barsiistuu Amaariffaa sana gaafadhu? Oromiffaan hin gaafachuu danda'amu? No, kilaasii Amaariffaa waan ta'eef Amaariffaan gaafachuu qabda waan ta'eef Amaariffaa akkam jettee gaafachuu qabda? Yettaafsattee beessira? Sinti fiit laayeen na'u allo. Okay, gaaffii lammaffaa waliigalaa jiraannaawolojii beeki gaaffii beekumsa waliigalaati. Namoonni yeroo baay'ee beekumsa waliigalaati akka guddifatanii barbaadna. Gaaffii itti aanu immoo re'een takka bara dhufu duute, bara dhufu dhalatte, bara darbe duute. Re'een tun erga dhalatte ormi ishee meeqa? Bara dhufu dhalatte? Bara darbe duute. Bara darbe duute. Re'een duute bara darbe? Eeyyen. Bara darbe kan dhalatte bara darbe duute. Umuriin bara darbe bara dhufu dhalatte bara darbe duute. Kuni yaali gaarii. Maadha bara darbe dhalatte moo no bara dhufu dhalatte bara darbe duute. Murishee muriin qabdu. Muriin qabdu. Okay, gaaffii deebii kennaa ogeessi abbaan murtee deebii kenna booda nu ibsa. Hanga sana gaaffii sadaffaa itti fufna. Gaaffii sadaffaa beekumsa waliigalaa irratti dabala. Harri yoom bor dursa? Harri yoom bor dursa? Harri yoom bor dursa? Harri yoom bor dursa? Eeyyen. Bor dursa ka. Okay, gaaffii deebii walii gochuu keetiif galatoomii. Sagantaa gaariidha. Jirta. Mee adda gaaffii deebii waliin geggeessuu barbaada? Dursamee of barsiisimee daawwattoota keenya. Maqaan koo Dandeessu bishaan jedhama. Kan hin baradhine Haramayaadha. Dipaartimentii Barnootaa. Tole. Gaaffii kennaa kan irratti irra xiyyeeffatu gaaffii beekumsa waliigalaa yookaan jiraannaawolojiidha. Kanaaf deebii kan kee bifa ifa ta'een nu deebista jechuudha. Gaaffii tokkoffaa harri yoom bor dursa? Harri yoom bor dursa? Eeyyen. Kaleessa. Kaleessa bor dursa. Okay. Deebii kennaaf immoo abbaan murtee jira waan ta'eef booda isin ibsuu kan ta'u ta'a. Okay, re'een takka bara dhufu dhalattee bara darbe yoo duute re'een tun erga dhalattee umriin ishee meeqa yookaan waggaa meeqa? Bara dhufu dhalattee bara darbe duute. Bara darbe duute. Re'een tun erga dhalattee umriin ishee yookaan waggaa meeqa lakkoofsisti? Waggaa 150. 150. Okay. Osoo ati kilaasii barnoota afaan Amaariffaa barachaa jirtu barsiistuun Amaariffaa hojii manaa isin kenniti. Atiin immoo hojii manaa sun fuula meeqa akka jiru hin beektu. Kanaaf gaafachuu barbaadda. Akka seera barnootaatitti afaan Amaariffaatiin gaafachuu seera jedhutu jira waan ta'eef Amaariffaan barsiistuu tana hojii manaa si kenname fuula meeqa akka ta'e akkamii jettee gaafatta? Hin beeku waan ta'eef dawwaleen hiriyoota koo gaafadhee deebi'etti. Okay, za'aa sanitti gaafachuu yoo barbaadde cal jettee baateetuma hiriyoota keetti bilbiltamoo achumatti ishee gaafatta. Lakkoofsa meeqa sinti? Sinti Nordofa. Okay, nagakee tubbuleessu. Nagaya. Akkam? Jirta. Jirtami. Ayya. Okay, adda gaaffii deebii si wajjin taasisuu barbaada interview. Dursamee ofii barsiisu. Daawwattoota keenya of barsiisu. Maqaan kiyya Fiqiruu jedhama. Kanan baradhu Haramaya Yuunivarsiitii Koolleejjii Biizinasii fi Ikoonomiksii Dipaartimentii Manaajimentii fi marana yoo rabbi jedhe jiise. Tole. Okay. Gaaffii kenna gaaffii waliigalaati. Gaaffii jiraannaawolojii waan ta'eef xiinxallitee yookaan analyze gootee deebisuu si gaafata. Okay, gaaffii tokkoffaa xiinxaluudhaaf yeroo hin qabnu.
Okay, xiinxaltoonni yeroo ammaa baay'atanii jiranii atachi keessa xiinxala tokko taatee argamta jedhama. Eeyyanni yeroo baay'ee ati garuu xiinxala biyyi abdattu keessa tokko. Kanaaf gaaffii walii galaa tokko jedhee yommuu eegalu har'i yoom bordursa Fageenya kee gadhu. Okay, saba COVID-ti. Okay. Maakiin godhannee jirru. Okay, har'i yoom bordursa? Har'i bordursa? Boru har'i boru yoom dursa? Iftaan. Okay. Gaaffii itti aanu immoo gaaffii lammaffaa re'een takka bara dhufu dhalattee bara darbe duute. Bara dhufu dhalattee bara hin gaddaa duute. Bara dhufu dhalattee bara darbe duute. Bokoktee duute. Re'eentu erga duute ormi ishee hoggame. Hin qalani. Bokokteetuma duute re'eentu erga duute ormi ishee hoggame. Waggaa 0. Waggaa 0. Akka hima herreegatti yoo fayyade. Okay. Bara dhufu. Okay. 0 ta'a jechuudha. Okay. Dhaggeeffattoota tokko kan negatiifa tokkollee jedhan waan jiraniifi ati immoo 0 jettee abbaa murtee kennaa booda murtee itti kaa'uuf ta'a jechuudha. Gaaffii itti aanu immoo obbo Caalaa fi obbo Amaan mana tokko walirratti ijaaratan. Mana tokko walirratti Wali gubbaa wal jedhu magaalaa Finfinnee keessa yeroo baay'ee manni tokko mana biroo gubbaatti ijaaramuudhaan beekama. Akkuma sana obbo Caalaa obbo Amaan mana tokko walirratti ijaaratan. mana tokko walirratti ijaaratan. Manni obbo Caalaa isa jala jiru. Manni obbo Amaan immoo gubbarratti ijaarame. Yeroo dheeraan booda obbo Amaanii fi obbo Caalaan wal dhaban. Wal dhaban. Waliin argan jechuun. Eeyyen. Wal dhaban booda inni mana jalatti ijaarate suni aarii irraa kan ka'e wal dhabdee kan irraa kan ka'e mana ofii diiggachuu barbaada. Kanaaf manni obbo Amaanii gubbarra jira, manni obbo Caalaa jira, obbo Caalaa mana koo diiggachuu barbaadaa jedhanii wal dhaban. Ati akka jaarsa Oromoo tokkotti yookaan akka jaarsa biyyaa tokkotti dhimma kana akkamiin araarsita? Ani ammatti jaartaa miti garuu eega jettee akka jaartaatti eega jettee garuu ani jaartaa miti. Okay. Jaartaatti fakkaataa waan laaltu umurii meeqa namti 20 irra jira. Urmii yoo laalu garuu ati jaarsaa miti. Urmii 200 yaada. Kanaaf. Okay. Ariide kanaaf. Ati baay'ee daa'ima beektaa urmii kan kee 80 ta'u. In addaate kun. In addaate. Addaanne beektaa urmii kan kee baay'ee daa'ima. Garuu mana walirratti ijaarratan jettee. Eega walirratti ijaarratan eega. Akka jaarta tokkotti akka jaartatti hin deebisaa miire. Walirratti ijaarratan. Jechi Oromootu ni beektaa ree torgoof tokko qabdi. Walirratti ijaarratan jechuun bakka tokkotti ijaarratan waan ta'eef tokko diigame jechuun ka lachuu diigame jechuudha. Obbo Amaan garuu inni gubbaa diiggachuun barbaadu. Kan Caalaa immoo Caalaan jalaa diiggachuu barbaada. Adiiggatu bakka. Adiiggatu. Obbo Amaanii maal furmaata maal dhoofta manni isaa gubbaa jira gaaf Caalaan jalaa diiggate manni obbo Amaanii gubbaa diiggamaara jedhama. Rabbiin ka qilleensa irratti mana ijaari jedhee namaan eeyyamne tana dura. Okay. Gaaffii itti aanu immoo gaaffii itti aanu barsiiftuun hojii barsiiftuu Amaariffaa barnoota afaan Amaariffaa osoo si barsiiftu. Ani barataa yuunivarsiitii. Okay, yeroo elementary kutaa 9 Amaariffa barattemi? Tamaar. Tamaarte. Okay, yeroo tamaartu sanitti barsiistuun Amaariffaan kitaaba hojii mana Amaariffaa si kenniti. Ati hojii manaa kana fuula mee manaa hojjechuun jaalladha. Okay, hojii daree qofa. Warki. Kilaasorkii. Okay, kilaasorkii saniyyuu kenniteetti atin kilaasorkii suni yookaan hojii daree suni fuula meeqa akka jiru hin beektu. Barsiiftuu fuula meeqa akka jiru gaafachuu barbaadda Amaariffaan. Fuula shiitirra laalu. Okay, fuula kitaabichaa. Fuula kitaabichaa. Fuula kitaabaa. Eeyyen. Fuula kitaabichaa meeqa akka ta'e gaafachuu barbaadda. Amaariffaan maal jettee fuula meeqa irra jira hojii ati nuu kennite hojii mana ati nuu kennite jettee gaafachuu barbaadda. Amaariffaan mee akkamitti gaafatta? Amaariffaan. Eeyyen. harka baate maammir ahuni tafaxaa hojii mana sinti galxilaa naachuu jetta. Okay, maammir jetteetta. Ishiin dubaraa yoo taate akkam jetteetta? Mammirish. Okay, she mammirish jette she itti dabaltaa jechuudha. Okay, barsiiftuutu ammoo osoo ingiliffaate. Ingiliffaan immoo inni dhiiraami. Barsiisaan ingiliffaa kan dhiiraati maal jettaan? Barsiisaa ingiliffaatiin maqaa isaa Teacher jedhamaami? Teacher. Eeshi dubara yoo taate hoo? She. Teacher. Okay. Kanaafuu kabajamoo dhaggeeffattoota keenya hordoftoota keenya sagantaa keenyatti fufaa deebii namoota dorgomtoota jidduu taasifamaaru kamtu akka injifatee argachuudhaaf abbaa murtee booda kan inni ibsu ta'a. Galatoomaa.
asii sagalee argamu. Okay, har'a immoo gaaffii deebii si wajjin taasisaa turre taasisuu barbaada. Interview jechuudha waa'ee beekumsa walii gala afaan jiraanaa jira kan hundaa'edha. Dursamee eenyummaa keetii fi hojii kee na barsiisi. Ani yoo barraan jedhama barataa baay'ee kanan baradhu faffaadha. Okay, waggaa arfaffaa Yuunivarsiitii Haramayaatti barataa jechuudha. Okay, gaaffii waliigala afaan jiraanaa si gaafachuu barbaade. Umrii keetii fi kan abbeetii kamtu ture caala? Kan kunatti fakkaata. Kan keetu caalaa jechuudha. Okay, atin har'i yoom bordursa? Har'i yoom bordursa? Har'i yoom bordursa? Enggak dursa. Okay. Gaaffitaan reen takka bara dhufu dhalattee bara darbe duuti. Reen tun ergaa dhalattee Oromoo shoggaame. Reen takka bara dhufu dhalattee bara darbe duuti. Reen tun ergaa dhalattee Oromoo ishee meeqa? Osoo hin dhalatin? Duute. Okay. Atin jaalalli qabda? Jaalalli qabda. Jaalalli ati jaalattu ulaagaa yookaan kiraateriyaa akkamii osoo guutte sitti baratu? Kiraateriyaa. Jaalalli bifa akkamii mucayyoo akkamii hiriyyatti kan dubaraa tan akkamii jirtutu sitti tola? Amma filleen dubbisne barreeffamee qaba garuu waraqaarra. Okay, tan akkamii tan fuulli ishii ulaagaa akkamii mee rifeensi ishii irra hundaa'attee deemsa ishii argama ishii akkamitti sitti tola? Sabboontuu. Magaalaa. Bifa toleetti dhaabbata toleetti. Okay, ishee hudduu qabduun jaalattu? Maalan godhama. Dibbeedha. Okay. Kanaafuu kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa asitti kaffee Haramayaa Yuunivarsiitii fuuldura dhaabannee interview wajjin taasisaarra. Kanaafuu barattoota Yuunivarsiitii Haramayaa hoggaa arfaffaa bahuutti hojii ta'an kanaan galatooma jenna. YouTube chaanaalii keenya like, subscribe gochuu hin dagatina. Yeroo kamiyyuu nu hordofaa qophiiwwan bashannansiisoo fi nama kufachiisoo ta'an qabannee isin dhiyaanna. Galatooma. Galatooma.